beekuu qabu. Mootummaan amma jiru ka ODP ti jaalannis jibbines. Amaanaan ce'umsa kanaa ka kenname Abiy Ahmeditti filannoon qophoofne. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hambifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsinatti hojjenna. Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. Warri mootummalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin nu dha'uuf keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi bahe. Namni na bira jiru kun ajajaa waraana turan jechuudha. Hedduu warri as keessa jiru obbo Dhugaasaa dabalatee waraana turan jechuudha. Ijoollee har'a jiran kana qofa miti. Warra jiran kana kabajaa isaanii malu itti godhanii mooraatti galchanii leenjiin barbaachisaa kennameefi waraanni kun humna nageenya Oromiyaatti akka makamu akkuma gaafa duraa walii galan ammas waadaa san haaromsuu qaban. Kanuma ka ta'uu qaba jaran. Kana alatti abbootii gadaa manguddoo Oromoo ijara keessa irraa naambisa. Ani isinitti himu ani nan beeka jara kana isintu sirriitti hin beekne. Abaa'oo keessatti hin daladhe nan beeka hunda isaanii. Oppidiyoon mataa keessa na tumaa turte nan beeka hunda isaanii. Sirriittan isaan beeka. Wajjiin hojjedhes isaan gara fuulduratti baasuu irratti illee wajjiin hojjedhes dhugaan jiru jarri kun wal amanaan turre. Iccitii tokko isinitti himu nu asii jaarsummaa jenne handaara keessa deemna. Asii walitti isa hin qabna. Obbo Daawud Faan Harargeetti osoo nafin mooraa waraanaa bananii leenjisaa turan. Dhugaan kana ka jiru. Akkuma torbaan darbeetti illee dhaqee dubbisee tindu. Jarri kunillee sossobuu yoo dhiiftan warri dhaabbata lamaan illee sobuu yoo dhiiftan furmaanni an akka ilma Oromoo tokkotti akka nama dubbii tana sirriitti beekutti akka abaa'oo keessa dhalatee oppidiyoo jalatti guddateetti isinitti himu jira. Kunis abbootii gadaa waan gootan isinitti himuwan isin gorsuu akka ilma keessanitti obbo Daawudiin ajaja dabarsii waraanni haa galu jedha asumatti waadaa seensisa. Homa akkuma nan reefu jedhetti wanni inni tarreesse komiin inni tarreesse hedduun dhugaa qaba. Komiin tarreesse sun garuu waraana kana galchuu waan isa dhoorguu miti jechuudha. Ana ajajoota waraana bakka adda addaa jiran kallattiin qunnamee dubbisee jira. Akkuma miidiyaatti yanitti dhuunfanis kan jedhan dhaabni kun ajaja yoo ka dabarsu taate nu guyyaa barumtaa mooratti galuudhaaf qophiidhaa jedhanii jiran jechuudha. Hogganoota jaarmaa kana keessa jiranis hedduu isaanii dubbisee jira. Kana kan muruu danda'u amma homaa wanni irratti hullu hin jiru namoonni cinaa jiru hangafa kiyya nama abbaa kiyyaa obbo Daawud Ibsaati gara isaaniitiin. Kana irraa hin qabina sababalleen tuulina yoo dhugaadhaaf Oromoof qabsoofnaa biyya kana ceesifnaa jaallannu biraa kufansan gatii itti goona kan jedhan taate obbo Daawud Ibsaa har'uma labsa dabarsuudhaan waraanni akka galu gochuuf gara isaaniitiin. Namuu ka beekuu qabu. Mootummaan amma jiru ka ODP